harka fuudhee jarraa jirtu hordoftoota fi daawwattoota kennan nageenya tiyaatan jaalalaaf tan kabajaa bakka jirtanitti seenaa goo hordoftoota layma YouTube har'aana viidiyoo xiqqoo wayii qabadhee isinii dhufe viidiyoo narra qabadhee dhufe tuni maal isinitti fakkaate kuni timaatimiidha. Timaatimii ni argitu kun immoo irdiidha. Kirkam yookaan kaariidha jaamaa arabiiffaane afaan keenyaan kirkimisanna irdiidha. Tuni saanii xiqqoon qopheessitanii kaawwan akkana kanas ni qopheeffatanii eegasii booda timaatimii kana maal gootu isin fakkaate bismillah akkanatti murtu timaatimii kana jechuudha. Timaatimii bakka lamatti akkasitti murtanii eega timaatimii kan akkanatti murtanii booda maal akka gootan anuma wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jira. Timaatimii kana isin waan irratti faayidaa yoo mana qabatan irratti faaquu dandeessanii timaatimii kana akkanatti garaa isaa keessa akkanatti irraa gadi yaaftanii timaatimii kana kun amma yookaan akkanatti cuunfitu timaatimii jechuudha. Timaatimiidha isin mul'ata akkasi cuunfitanii rakkoon qabu kun yoo itti gadi akka garaa isaa keessaa gadi itti coonni kun ba'es rakkoon qabu ni bututa waan ta'eef yoo kan gasheeraan ittiin jiraatu ta'e akkasitti gasheeraa isaa gootanii akka malitti xiqqaatee isinii ni ba'a. Achi booda isa kana ni qopheessatanii saanii akkana jechuudha. Saanii akkana kun akkuma isiniin jedhe irdiidha. Haga fuula keessaniitti ilaaltanii kana yeroo hedduu an ofii kiyyaatti fayyadamu fuula koo qofa osoo hin taane harka kiyyaallee nan dibadhaayyuu jechuun baay'ee nama bareechisa. Qaama namaas ni bareechisa. Kun amma kirkimiidha. Ani booda kushiinaa waan seenuuf waan xabbaqaa jiruuf jechuudha. Yeroo hedduu daniini maaliif YouTube kan irratti nyaata gadi dhiisnaan jettanii xiqqoo viidiyoo waraabuun baay'ee na rakkisa. Amalli mana nama hundaatu tokko miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf malee ani nyaata viidiyoo waraabee gadi dhiisuun na dhibee miti. Xiqqoo haala viidiyoo itti waraabaa kanatu ni ulfaata. Yeroo argadhe isinii waraabaa isiniin sadaqaa haala nyaanni itti hojjetamu akkasuma haalli dibannaa tokko yeroo boqonnaa kiyyaa isinitti agarsiisa wanni dibadha. Amma kirkimii kana baay'een itti fayyadama. Kanaaf fuula keessan baay'ee isinii bareechisa. Fuula keessan iddoo gurraacha isinirraa qulqulleessa dhugaa dubbisuudhaaf an ofii kiyyaa itti fayyadame waan ofii itti fayyadame kamiyyuu isin biraan gadaa. Kun amma kirkimiidha. Asittiin buusadha. Xiqqootti dabalanii yeroo lamatti dibadha waan ta'eef kirkimiidha. Kun amma timaatimii reef isinii jedhisanii timaatimii reef isinii jee ittiin naqaa. San booda maaliin godha haala kanaan jechuudha. Ni mul'ata miti. Kun amma timaatimii fi irdii qofa. Timaatimiidhaa fi irdii qofa. Haala ajaa'ibaa kanatti fuula keessan isin bareecha. Haala ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Amma fuula hin dibadhu harka kiyya dibadhe isinitti agarsiisa jechuudha. Fuula booda hin dibadha. Yoo xiqqoo kan isin jalaa yaabbatus ta'es uummata akka rakkoon qabu maaliif akkaataa fuula keessanii ilaaltanii ittiin dibattan waan ta'eef jechuudha. Ni mul'ata miti. Akkas erga gootanii amma akkasitti anamma jechuudha. Erga waliin dhooftanii booda akkanatti kun ni mul'ata miti. Kun amma tima irdiidha. Isin mul'ata. Haala kanaan fuula keessan dibattanii daqiiqaa akkuma firii taasanitti an fakkeenyaa fi daqiiqaa 20 ofirra tursiisa. Baay'ee tokko akkanarraatti goggoguu jechuudha.
yoggis irratti goggoge baay'ee fuula keessi tolcha yoo isin yeroo hin qabaanne daqiiqaa 10 akkas ofirra tursiisa dhugatti baay'ee fuula keessan isee haala kanaan jechuudha haala kanaan fuula keessan dibattanii keessattuu ija keessan bakka gugurraachatu namni yoggii boo'ee yoggii aaree iji isaa keessan ni gugurraachata haala kanattiin didibadhaa isiniin jedha barumsa biraatiin hangolitti deebinuti galatooma yoo isinitti tole YouTube channel kee ammoo subscribe naaf godha warri nyaata garagaraa hin hojjetu jettan ammoo maaliif nyaata gannu dhiisne warri jettanii xiqqoo nyaata gadi dhiisuu ni naaf xiqqoo jechuudha maaliif waggi namni nyaata hojjetu jarri nama jala deema wanta xiqqoo naaf hin jenne video waraabunnaaf anjatu garuu wantoota didibadhu kanneen immoo yeroo boqonnaa kiyyaatti waa yeroo qabu isinitti agarsiisaniin ja'a galatooma isiniin kabajaa isiniin jaaladha kuni amma haala kanaan fuula keessee tursiistanii haala ajaa'ibaatti fuulli keessan isinii bareeda dibadhaa ilaala yoo fuulli keessan kan isin hin barreenne ta'e ani dhugaa sobduudha akkasitti waan ofii kiyyaatti fayyadame isinitti mee isin jaaladha isin kabajaa YouTube kee subscribe naaf godhaa ulfaadha